Nagaan gooftaa keenyaa kan Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif baay'atu dabaleen jira. Nagaan gooftaa keenyaa kan Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif baay'atu. Ameen. Hallelujah. Saatiin baay'ee sokkeera, dubbiin koo dheeraadha. Amma naa danda'ametti dubbii koon jedhee dubbisaa. Hallelujah. Garuu sanni na barsiise, san na tuqe dhugumaan jireenya koorratti isa jijjiirama fide dubbachuudhaaf hin jedha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoo socarraa kana naa laate waldaa koo Waaqayyoo guddaa haa eebbisu. Waaqayyoo immoo ganama kana nutti hin dubbata. Warra dheebotanii warra isa barbaadanitti sagaleen Waaqayyoo yeroo hundumaa, samiin Waaqayyoo yeroo hundumaa banaadha. Mootummaan Waaqayyoo hammuma barbaaddatan argatu. Sagalee Waaqayyoo keessaa kan na dhibu dubbii koo miti garuu mootummaan Waaqayyoo kan warra dhiibbataniiti jedha baay'ee. Dhiibbatanii warra fudhataniiti kan jedhu caafameera kakuma haaraa keessatti. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhe akkam jechuudha. Giriikii afaan Giriikiitiin laambaanoo jedhu. Laambaanoo jechuun butuu fudhachuu kan akkasiitii jedha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Har'as namni sagalee Waaqayyoo kana akka dubbii isa guddaatti simatu fudhachuudhaaf butu yookaan dur gaafa ijoollee turre shaamoo xaba jedhamu tokko xabanna. Yaadattu miti shaamoo jedhanii obboloonni keenya warri guguddoon ijoollee walitti qabanii karameellaa tokko nama 10tti darbatu. Nuun immoo wal caccabsina maal gochuudhaaf? Laambaanoo gochuudhaaf, butuudhaaf, argachuudhaaf, humnaan kan keenya godhachuudhaaf. Dubbiin sagalee Waaqayyoos akkasidha. Dubbiin Waaqayyoo hin dhufa. Dubbiin Waaqayyoo hin dhufa. Dubbiisaa immoo namni hiixatu, dubbiisaa fudhachuudhaaf namni hiixatu harka duwwaan deebi'u. Ameen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hallelujah. Yoo dhugumaan kiristaanummaa keenya relationshipii Waaqayyoo wajjiniin qabnu yookaan amantii isa kan keenyaa kana hubattaniittu ta'e ammumatti siqan namatti siqa. Ammuma dhaggeeffatan namatti dubbata. Isinii galeera miti Waaqayyoo keenya Waaqa fagoo miti. Hallelujah. Waaqayyoo keenya dhiyoodha. Warra laphee isaanii bananii warra yaada isaanii isaaf kennanii isa dhaggeeffataniif yeroo hundumaa jira Yesuus. Hallelujah. Kanaaf nutti tola baay'ee. Kanaaf nutti tola. Kanaaf nutti tola. Kanaaf gaafa dubbifnu boqonnaa arganna. Kanaaf gaafa dubbifnu gaafa kadhannu isa barbaaddannu isa kallattiimaan argannu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Fagoo nurraan jiru. Fagoo nurraan jiru. Fagoo nurraan jiru. Faarfannaan tokko akkas jedha. Hafuura koo caalaa natti dhiyaattaa jedha. Dhugumadha. Waaqayyo kakuusa haaraa kana keessatti nu keessa buufateera. Kanaaf nurraa fagoo miti. Garuu isuma nu keessa buufate kanaaf yeroo laachuun barbaaddachuun. Ameen. Butuun gaafa dhufu dubbichi. Hallelujah. Ameen. Nurra jira kanuma jechuu maaf hin jedhe. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo tun dubbifatiin dura kaanee dhaabbannee sagalee Waaqayyoo dubbifannee achumaan galateeffannu nuuf ibsi. Fuudhi qulqulluu nuuf haa ibsu. Hallelujah. Ergaa koo kan inni irraa jalqabu macaafa abboota firdii boqonnaa 9 fakkeenya namni Yootaamiin namni jedhamu dubbatedha. Boqonnaa 9 lakkoobsa 7 kaasee isa jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Abboota firdii boqonnaa 9 lakkoobsa 7 irraa kaasee dubbiin akkas jedhu jira. Akkas jedha. Dubbiin kana Yootaamitti yommuu himan inni rogee tulluu Geerizimitti ol ba'ee sagalee guddaadhaan iyyee yaa warra Sheekam isin naaf dhaga'a yoos immoo isiniif hin dhaga'a. Yoos Waaqayyo immoo isiniif hin dhaga'a. Al tokko mukeetiin mootii moosifachuudhaaf ba'an. Ejersaan nu irratti mo'i jedhan. Ejersi immoo mukeetiirra adeemee isaan bulchuudhaaf attamittan dibata koo isa Waaqayyoliif namoota itti ulfaatan argatan baasuu dhiisa. Mee dibata koo jedhame isa Waaqayyootti hin ulfaatu jedhame akkamittiin isa dhiisaa jedhee deebiseef. Yemmus mukeeliin sun harbuudhaan
kottuu ati nu irratti mo'i jedhan. Harbichis haleluuyaa. Ani mukeetirraa deemee isaan bulchuudhaaf attamittiin ija mi'aadhaa fi ija isa gaarii godhachuu dhiisaree jedhe. Haleluuyaa. Amma immoo mukeetiin sun wayiniidhaan kottuu ati nu irratti mo'i jedhan. Wayiniinis ani mukeetirraa deemee isaan bulchuudhaaf attamittiin ija isa daadhii isa waaqayyoolii fi namoota gammachiisu kana kennuu dhiisaree isaaniin jedhe. Yemmus mukeeliin hundinuu laaftoodhaan kottuu nu irratti mo'i jedhan. Laaftoonis dhugaadhumaan dibdanii of irratti nama hoosiftu yoo taatan kottaa gaaddisa koo jalatti kooluu galaa jechaa itti fufa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo ergaa Phaawulos gara warra Tasalonqeetti erge boqonnaa 4:1 irraa immoo Waaqayyoon gammachiisuudhaaf attamitti jiraachuun akka isinirra jiru barumsa argattaniittu jedha. Galateeffannaa Waaqayyoon. Abbaa keenya, Waaqa keenya, Gooftaaf gargaaraa keenya, har'as amantiidhaan kunoo fuuldura kee jirra. Abbaa koo carraa kana nuuf laatteetta. Carraa kana immoo akkasumaan akka darbuun barbaannu, guyyaan kun akkasumaan akka darbuun barbaannu, maqaa Gooftaa Iyeesus Kiristoosiin nurratti mul'adhu. Nu gidduutti mul'adhu. Tokkoon keenya barsiisi. Isan dubbadhu caalaa hafuurri kee isaaniif haa hiiku. Hafuurri kee abbaa koo dhorkaa tokko malee jireenya keenya irratti gadhiifamu. Jireenya keenya irratti gadhiifamu. Weeviin kee nu gidduutti dhaga'amu. Dubbiin kee humnaan akka dubbatamuuf abbaa koo dubbiin kee kunis lafa akkasumaan irra kan buuneef maqaa Gooftaa Iyeesus Kiristoosiin lapheen keenya siif haa mijatu. Nu gargaari. Naanis na gargaari. Maqaa Yesuusiin ameen. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Akkuma dubbii asirratti dubbise amma argitanitti fakkeenya namni maqaansaa Yootaam jedhamu dubbatedha. Fakkeenya inni dubbate kakuu haaraa keessattis kallattii adda addaatiin yookaan kallattii adda addaatiin jireenya keenya keessattis hin argina. Wanta inni dubbate fakkeenya inni fudhatee dubbate yoo sirriitti gaafan dubbisus na dhageessaniitu ta'e dubbistaniitus ta'e baay'eema waan nama dhibudha. Gaaf tokkoo jedhe mukeetiitu mootii moosifachuudhaaf mukeetii bukkee deeman yookaan ejersa bukkee deeman. Ejersaan akkas jedhan kottuuti mootii nurratti ta'ii ittiin jedhanii jedha. Dubbiin kun kan ka'e Abimelektu ijoollee maqaansaa Yeruba'aal jedhamu yookaan mucaa Geediyoon ijoollee isaa fixee ofiisaa jechuun mootii ta'uu barbaade. Saba nama 70 ijoollee warra mootii ta'uudhaaf jiran sana fixee anaan mootii moosifadhaa nama jedhe tokko ture. Inna isaaf fakkeenya fudhate warra sheekam dogoggoraniiru. Kanaaf dogoggora isaaniitti himuudhaaf fakkeenya kana fudhate. Fakkeenya akkamii mukooliitu gaaf tokko keessaa jedhe walitti qabamanii kottuutii nurratti mootii ta'ii jedhan. Achi gara gaafa ejersa bukkee deemanii ejersi deebii tokko deebise. Akkamittiinan Waaqayyoof nama gammachiisuu dhiise isinirra deemanii ittiin jedhe. Haleluuyaa. Har'as akkuma kana dibata keenya dhiisnee hin deemnu jechuuf hin dhufe. Mee ameen jedhaa. Waaqayyoon gammachiisuu hin dhiifnu jechuudhaaf hin dhufe. Mata duree kos akkeettiin fudhachuu dandeessu. Isa booddee deebi'anii muka harbuudhaan gaafatan akkamittiinan hojii koo dhiise Waaqayyo satti na barbaade dhiise. Haleluuyaa. Akkamittiinan isinirra deeme isin bulchan ittiin jedha. Isa booddee wayiniidhaan gaafatan. Wayiniinis isa Waaqayyoo gammachiisu. Haleluuyaa. Mee isa Waaqayyoon gammachiisu jedhame? Namas kan hin gammachiisu dibata koo kana ayyaana koo kana baadhee hin dhufan ittiin jedhe. Haleluuyaa. Har'a humni akkasii nu haa argatu. Ameen jedhame. Ishi dubbanna. Fakkeenyotuma sadan kana ilaalla. Jechuun waa'ee muka ejersaa kana. Dhadhaan ejersaa
waaqayyoo fagalatu harrayyuu mirraki keenya irratti tureera argitanitti miti ittiin kadhatameera ittiin irratti dubbatameera haleluuyaa hojiirra jira still maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u saba Israa'el keessatti wantoonni kun sadan mana keessaa kan hin dhabamnedha eebbi sabni Israa'el kan ittiin mul'atan sadan keessaa tokko warroota kana isaanis tokko ejersadha dhadhaan ejersaa mana keessaan dhibamu dhadhaan ejersaa mana waaqayyoo keessaa hin dhibamu dhadhaan ejersaa akka nama dhuunfaatti akka maatiitti nama fayyada akka mana qulqullummaattis dibata adda addaati akkaataan itti fayyadu tokko ilaal akka dhuunfaatti gaafa fayyadamani nyaataaf hin fayyadamu bareedinaaf yookaan skin conditioneriidhaaf hin fayyadamu personal careidhaaf hin fayyadamu sabni Israa'el waa'ee saba Israa'eliin dubbachaa jira isa duwwaa immoo miti akka qorichaatti hin fayyadamu akka ibsaatti hin fayyadamu gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa fakkeenya fudhate Maatiyos 25 irratti yaadattu warra gawwooliin suni jedheeti ibsa dibata isaanii dibata ejersaa qabatanii hin baane maal qabatanii hin baane dibata isa kan ejersaa sana qabatanii hin baane isaanii maal jedhe warra gawwoota warra abshaalotaan immoo maal jedhe bakka isaan dibata isaanis ibsaa isaanis qabatanii ba'aniiru argitanii ejersi kan isaan itti fayyadaman keessaa nyaata duwwaadhaaf personal careidhaaf dibataaf itti boqochuudhaaf itti fayyuudhaaf duwwaa osoo hin taane kan isaan itti godhatan yeroo hundumaa dukkana isaanii ittiin ibsachuufidha dukkana isaanis ittiin ibsatu mana kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis dubbiin kun sirriitti irra deddeebi'amee dubbatameera namicha Samaariyaa si yaadattu nama dhukkubsateefis hin fayyadamu namicha Samaariyaa yaadattu wangeela Luqaas boqonnaa 10 irratti namichi tokko reebamee karaarra ture jedha gooftaa Yesuus Kiristoos fakkeenya inni fudhate yaadattu achi namichi Leewwiin bukkee darbe namicha satumamee karaarra ciisu sanaan saamtonni saamanii yaadattu miti lubichi bukkee darbee jedhe Leewwichis bukkee darbee jedhe namni dibata baate tokko garuu hin dhufe dibata sanaanii jedha haleluuyaa waa kan baate isiniif dhufu ameen nama tokkotu gaafa lallabu akkas jedhe baga darbani Leewwichis baga darbe lubichis jedhe inni waa baate garuu hin dhufeefi jedhe ameen achi inni baate hin dhufeef inni dibata baate hin dhufeef dibata baate sanaani madaasa mucuceesseefi dibeefi jedha haleluuyaa argitanii akka qorichaattis ittiin fayyadamu sabni kun kallattii spiritual lifeidhaan immoo gaafa laaltanii mootiin gaafa dibamu dhadhaa ejersaatiin malee hin dibamu beektu miti Daawit Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 16 adeemtanii gaafa laaltan gaafa mootiin dibamu dhadhaa ejersaatiin malee hin dibamu luboonni gaafa dibaman yaadattu miti akkeettiin dibamu raajonnis gaafa dibaman akkeettiin akka yaadattu Eeliyaasis gaafa inni Haazaa'eel faarratti deemee dibu yaadattu miti deemee dhadhaa ejersaa isaanii irratti dibee isaaniin intini jedhu akkeettiin raajonnis akkeettiin kan inni symbolize ta'u hundoom akka hafuura qulqulluuttidha kan inni fakkeeffamu kan inni ol bukkee qabamu osoo hin taane symbolize kan inni ta'u ol bukkeen qabamu wanti lafarraa samii wajjin haleluuyaa kanaafiyyuu symbolize kan inni ta'u hafuura qulqulluu wajjinidha kanaafiyyuu isin dhibaa maal jedhee deebise mukni ejersaa kun gaafa kottuuti jedhan iddoo gaariitti waamanii baay'ee iddoo gaariitti iddoo itti namni barbaada iddootti of barbaadutti iddootti namni of barbaadutti waaman gaafa iddootti of barbaadutti isa waaman dubbii akkas jedhu deebise ani jedhe parpazii koo mana waaqayyoo keessatti hojjechuu koo dhiisee haleluuyaa waaqayyoon gammachiisuu koo dhiisee nama gammachiisuu koo dhiisee isinirra kan deemu barbaaddu hiyyoo jedhe maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u haleluuyaa mana qulqullummaa keessatti dibanni kun hin dhibu seera ba'uu boqonnaa 30 Leewwota irra deemtanii yoo ilaaltan gaafuma kennaan kennamullee wantoonni baay'een dibata kanaan sukkumamanii kennu daakuu gaafa waaqayyoo gaafa kennaa naa fiddanii jedha haleluuyaa kanaafidha waaqayyoon gammachiisaa kan jedhu wanta waaqayyoo fudhatudha praise God wanta waaqayyoo fudhatudha kanaafiyyuu fudhatama isa waaqayyoof qabu dhiise
fudhatama isa nama bukkeetti qabu dhiise purpose koo dhiise hin deemu jechaa jira. Haleluuyaa. Iddoon kun Waaqayyo mana Waaqayyoo keessatti hin fayyada. At the same time mana saba nama dhuunfaa keessatti hin fayyada. Purpose koon dhiisuudha. Ameen. Waan itti waamameef hin dhiisuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mana qulqullummaa keessattis akka ibsaatti hin fayyada. Mana qulqullummaa keessatti immoo beektu miniire ibsaan hin dhaamu. Ibiddi hin dhaamu. Sababa maalii jennaan? Sababa ejersa dhadhaa ejersaa kana. Haleluuyaa. Mana isaaniitii dukkana isaaniitti hin ibsatu. Mana Waaqayyoo keessa sa'aatii 24 ibsaan akka itti fufee boba'u Waaqayyoota boome gatii ta'eef. Haleluuyaa. Waaqayyo barbaadeera gatii ta'eef. Indoom gaafa Waaqayyo akka isaan isaaf aarsaa godhaniif saba gaafatu isa qulqulluu wajjin jedha. Dhadhaa ejersaa isa cuunfamaa isa qulqulluu san akka naa laattanii jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gara biraa immoo akka inni itti simbolaayis ta'u akka blessingiittidha. Dhadhaan arbuu jira taanaan dhadhaan ejersaa jira taanaan biyya keessa jira taanaan Waaqayyo biyya eebbiseera. Akka eebbaatti akka irraa hafaatti ilaalama. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaafuu kennaa Waaqayyoof geeffamu keessaa tokkodha. Maaltu? Dhadhaan ejersaa kun. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Mukni arbuus akkuma kana saba Israa'el gidduutti hiikni isaa guddaadha. Israa'elumtiyyuu kan isheen fakkeeffamtu keessaa tokko muka arbuuttidha. Muka arbuuttidha. Akka jireenya hafuuraatti immoo gaafa deebistanii ilaaltan akka badhaadhinaattis, akka firdiittis, akka abdiittis relationshippiin isaanii Waaqayyoo wajjin gaafa gaarii ta'u fakkeenyota Gooftaa Yesuus fudhate baay'een isaa keessaa tokko muka arbuudha. Isinii galeera miti? Tokko ituu karaa deemuu beektu miti muka arbuu sana irraa dhabee jedhee barumsa ittiin barsiisuudhaaf jedhee mukni arbuu gaafa ga'us jedha. Iddoo biraatti immoo akkeettiin mootummaan Waaqayyoo dhiyaachuu isaan beektuu jedha. Haleluuyaa. Wantoota baay'inaan simbolaayis ta'an keessaa tokko muka arbuudha. Eebbi saba sanarra jiraachuu isaa kan ittiin mul'ifamu keessaa tokko Waaqayyo saba sana eebbisuusaa, Waaqayyo saba sana yaadachuusaa, saba sana bakka eebbiseera gaafa jedhamu wantoonni mana keessaa hin dhibamne keessaa tokko muka arbuudha. Ija arbuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Bara mootummaa Salamoon keessaa jira sagalee Waaqayyoo boqonnaa 4:25 irra deemtanii gaafa laaltan olloota isaa wajjiniin nagaatti jiraata ture jedha. Salamoon. Maaliif jennaan abbaasaatu lole. Haleluuyaa. Abbaan isaa loleeraa fi inni bara isaatti nagaatu ta'e. Olloota isaa wajjin nagaatti jiraata ture jedhee dubbiin akkas jedhu. Namni Israa'el hundinuu sabni Yihuudaa fi sabni Israa'el hundinuu Daanii hanga Beersaabeetti akkas godhuu jedha. Muka ejersaa jala taa'anii boqotu jedha. Haleluuyaa. Muka isaanii muka ejersaa sana jala taa'anii hin boqotu. Birraa malees hin jiraatu jedha. Akkasumas Milkiyaas 4:4 irrattis eebba akka inni ta'e hin mul'isa. Saba Israa'el keessatti mukni arbuu lafatti mediteet godhanidha. Jala taa'anii mediteet godhu. Yaadattu taanaan Naatinaa'el gaafa gara Yesuus dhufe yaadattu mii seenaa sana muka arbuu jalattiin si argeettiin jedhe. Muka arbuu jechuun nama cal jedhee taa'een argee miti baay'ee. Namichi nama qulqullu Gooftaa Yesuus iyyuu dhugaa beef mitiire ilaa nama qajeelaattiin jedhe. Eewraan Naatinaa'el maaliif jennaan nama taa'ee mukicha jala taa'e sabni Israa'el muka sana jala taa'anii mediteet godhu. Walii wajjiniin dubbatu. Seera dubbifatu. Achi taa'anii. Innaa simboolii gaariidha. Simboolii gaariidha. Deemtanii gaafa riisarchii gootanis waan baay'ee argattu baay'ee. Raafliiman yeroo keenyaaf jedhee dubbachaa jira. Simboolii gaariidha. Achi jala taa'anii mediteet godhu. Innaa Gooftaa Yesuus Kiristoosis namicha Naatinaa'el kanaanii muka arbuu jala gaafatti teesse. Zimmedhee taa'ee miti baay'ee. Mediteet godheedha. Konneekshinii Waaqayyoo wajjin uumeedha. Kan inni argame. Haleluuyaa. Kana akkasittiin jedhe. Mukni wayinis haleluuyaa. Saba Israa'elii fi Waaqayyoo gidduutti baay'ee muka fudhatama. Waaqayyo kan ittiin ulfaatu aarsaa kan laatamu keessaa tokko muka daadhii wayiniidha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gaaf tokko
lubni muleen iyyuu dubbachaa ture maaliif akka fayyadamu dhukkubaaf illee ittiin fayyuudhaaf እንደውም ጳውሎስ ጢሞቴዎስን dhukkubbiin gara gatii isa rakkisuu fi bara sana memendaazoliin gatii hin turree fi dhugittiin jedhe argitanii dhukkubbiin gara gatii isa rakkisuuf sorry maqaa qorichichaa yoon dogoggoriirate akkasittiin jedha ture kanaaf iyyuu waaqayyoo kan inni naa kennaa jedhe keessaa tokko daadhii wayiniidha maqaa waaqayyoo eebbifamu deemtanii seeraa lakkoobsaa boqonnaa 15 lakkoobsa 5 hanga 10tti gaafa dubbistan wantoota inni naa kennaa jedhe keessaa tokko iddoo baay'eetti barreeffamee jira akkaataatti kennaan kennamu kan inni dubbatu namas hin fayyada waaqayyoonis hin fayyada sagalee waaqayyoo gammachuudhaaf yookaan wayiniin garaa namaa akka gammachiisu fuulli dhadhaadhaan akka calaqqisu buddeennis namaaf humna akka kennu hin gootaa ittiin jecha akeettiin itti fufa akka qorichummaatti ittiin fayyadamu amma gaagara ergaa kootti hin galaan jira ergan wantoota kana dubbadhe maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u jirtu miti haaleeluuyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya inni fudhate keessaa yookaan an kanadha kan inni ofiin jedhe keessaa tokko waan tokkodha innis ani mukicha wayinii isa dhugaan anadha jedhe haaleeluuyaa maal jedhe mukichi wayinii inni dhugaan anadha jedhe Yohaannis boqonnaa 15 irratti mootiidha akka silaa mootii ta'uudhaaf hin dhufne isinii galeera miti gadi jechuudhaaf dhufe parpaziisaa beekee dhufe haaleeluuyaa ani muka wayinichaadha jedhe dubbii tokko na ajaa'iba wayiniin akkuma cuunfamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis akkasuma cuunfamee mee ameen jedha amma gaa ergaa kootti galaan jira gooftaan Yesuus Kiristoosis akkuma wayinichi cuunfamee coomnisaa walitti qabame namas waaqayyoonis gammachiise akkuma kana dhiigni gooftaa keenya ana jedhe miti ree gooftaa Yesuus ana dha wayinichi jechaa jira miti akkuma kana dhiigni isaa nuuf dhangalaasee praise God fedhii koo hin ta'in fedhii abbaa kootii haa ta'u jedhee gaafa ol ba'ee kadhatullee amma dafqa dhiigaa coccobsutti kan inni gee praise God abbaasaa gammachiisuuf jedheeti ameen walii galaa jirra kan inni cuunfame isinii galeera harkinni uume kan inni isa kabale isinii galeera harkuma isa uumetu harkuma uumame sanaan kabalame harkuma uumame sanaan waraaname sammuma sanaan itti faradame sammuma uume sanaan itti faradame kanaaf iyyuu wayinichi anadha jedhe akkuma wayinichi cuunfame ilaaltanitti minire sila waaqayyoon hin gammachiisa jechaa ture mitire akkuma waaqayyoon gammachiisa nuunis nu fuudhee sokkee haaleeluuyaa ishee kana sirriitti naa dhaggeeffadha dhiiga isaa nuuf dhangalaasee waaqayyoon wayinichi cheers jedhe cheers waliin jedhu miti namni waaqayyoon cheers jedhe maaliif jennaan waaqayyoon gammachiisuudhaaf isinii galaa jira wanta jedhe waaqayyoon gammachiisuudhaaf dhiiga isaa dhangalaasee nuuf fuudhee nama nagaa laate kun fayyaa laate kun gammachuu laate kun relationshipii durii hin qabne laate kun iddoo laate kanaaf waaqayyoof kuno aarsaan kamiyyuu ittiin tolu ture mitiire aarsaan kamiyyuu jechuun galman ga'u ture manni isaa rukutu ture galma isaa rukutu ture goolii isaa rukutu ture yookaan kan yeroo ture kan baraabaraan gammachiisu ta'ee
wayiniin ni dhugaan kun haleluuyaa wayiniin ni dhugaan kun waaqayyoon cheers jedhe gammadi dhiiga kanatti jedhe haleluuyaa wanta lafaatti bilisa nu baase cubbuu keenyatti bilisa nu baase araara abbaa wajjiniin nu gonfe ameen warra araara hin qabne yookaan warra fagoo turre dhiigni isaa kun walitti nu araarse maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u parpazii isaanii baraniiru amma maal dubbachuuf anarra parpazii isaanii baraniiru har'a namni nama gammachiisuudhaaf kufee ka'a wal gammachiisuudhaaf kufee ka'a waaqayyoon gammachiisuudhaaf bakka har'a ergaan koo kanadha isa dhiisee hin deemu maal waaqayyoon gammachiisu ameen Iyesuus fakkeenyaaf maaliif waaqayyoon gammachiisna yoonaan jettani tokko dura bu'aan keenya akkas gochaa ture of gammachiisuudhaaf hin jiraanne nama simbukkee jiruun gooftaa Yesuus jedhaan hime ofiisaaf hin jiraanne jedhaani waaqayyoon gammachiisee jedhaani siin immoo du'atti si hiikee jedhaani hawwi bakka kanadha inni guddaan dubbachaa jiru mukooliin sun gaafa gaafataman lakki iddoo keenya gadhiisnee hin deemne parpaziitti waaqayyo nu uume gadhiisnee hin deemne maaliif jennaan waaqayyoon gammachiisnaaf nuun jedhan haleluuyaa nuun kan gammachiisu waaqayyoonidha nuun kan gammachiisu saba waaqayyooti haleluuyaa maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u gammachiisuuf waamamneerra waaqayyoon gammachiisuudhaaf waamamneerra haleluuyaa bakka kana irratti hin dubbadha dubbichi dheeraa ture dhugaama isaa dubbachuudhaaf yeroon keenya baay'ee gatii deemaa jiruuf nan fixa dafee waan tokko walitti qabaan deema kakuu haaraa keessatti Phaawulos faa yookaan ituma sabukkeen geeniyyuu gooftaan Iyesuus dura bu'aan amantii keenya nuun immoo duuka buutonni isaa waan tokko baranna gooftaa keenyarraa maal jennaan waaqayyoon gammachiisu ameen eessayyuu deemnaan fedhni abbaa koo haa ta'u jedha ameen maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u innan duukaa bu'u kan inni gammachiisu innan duukaa adeemu gooftaa koodha jedhee kan inni duukaa adeemu faana isaa kan inni barbaadu yeroo hundumaa waan tokko godha yeroo hundumaa waaqayyoon gammachiisa ameen nuunis waaqayyoon gammachiisuun faashinii nuuf haa ta'u mee ameen jedhaa mee ameen jedhaa maqaan waaqayyoo haa eebbifamu Programii biraan qabnu haleluuyaa bakka programii biraan qabnu gooftaan Yesuus yoo Samaariyaa deeme kan inni nyaatu yookaan beela'eellee nyaata naa fidaa jedhee nyaata isaa maaloodha jennaan wanta abbaa isaa gammachiisuudha hojjechuudha isinii galeera miti ulfina qabu hundumaa dhiisee kan inni godhu tokkoof tokko yoo jiraate maalla jennaan fedha isa ergee raawwachuudha fedha sana galmaan ga'uudha abbaasaa gammachiisuudha maaliif waaqayyoon gammachiifne gatiitti waamamneef isa gammachiisuudhaaf gatiitti waamamneef haleluuyaa maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u warra Qolaasiyaasiin Phaawulos ergaasaa keessatti haqeen dubbisa akkasittiin jedha maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u isinii galaa jira jirtu mee namni jirtan
namni isinii galaa jiru wantan jedhe isinii galaa jira mee harka walitti rukutaa Waaqayyoof maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u gaafan ergaa koo gara goola baatti fidu saatiidhaaf jedhee akkas kan jedhu isiniif dubbisa Qolaasiyaas boqonnaa 1:10 irraa Phaawulos warra Qolaasiyaasiin kallattii baay'eetiin jajeeti warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa jaallachuu keessan dhaga'eera kana gochuu keessaniin abdiin Waaqa irraa isiniif ka'ameef jiru jechuun isaaniin galateeffachaa wangeelli kun isin bira jira ittiin jedhee isaaniin waa'ee isaanii dinqisiifachaa lakkoofsa 10 irra ga'ee akkasittiin jedha jireenya gooftaadhaaf ta'u jiraachuu yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu hojii gaarii jedhee hojii gaarii ta'e hundumaa ija godhachuu haleluuyaa ameen mee kanaaf waamameera dhaame kanaaf waamameera waamicha biraan qabnu akkuma warra wayinii sun deebisan har'as waan tokko jenna akkuma mukni arbuu sun deebise har'as waan tokko jenna ani Waaqayyoon gammachiisuu dhiise namas ulfina argachiisuu yookaan gammachiisuu dhiise isin bukkeen deemu yookaan isin irra deemu akkuma kan akkuma wayiniin jedhe mi'aa koo dhiise Waaqayyo satti tolu dhiise iddoo biraa hin deemu hafuurri kun nu argatu bakka yeroo hundumaa fakkeenya paastoriin koo biyyaa nuun jedhe tokko yaadadhe ijoollee lama qaba isheen guddoon yeroo hundumaa gaafa abbaan bakkeetii galu fiiddee deemte isatti marmiti isheen xinnoon wanta harka isaarra jirutti marmiti isinii galeeraa differensii isinii galeeraa abbaan gaafa bakkeetii ol galu kan isheen itti fiiddu isheen xinnoon wanta ijoolleen biyya kanaa obbadaa Muntini jedhamti haleluuyaa guutuudha biyyaa garuu harka laalla baay'ee abbaan gaafa ol galu harka laalla እና mucaa isheen xinnoon yeroo hunduma harka wanta jirutti marmiti achi lubni keenya paastoriin keenya akkas jedhe mucaa ishee guddootti gammade duri akkuma kana gooti turte jedhe isheen guddoon gaafa ijoollee turte akkuma kana gooti turte jedhe amma garuu hin guddatte jedhe amma gammachuun ishee haleluuyaa anaan argachuudha jedhe praise God wanta harka koorra jiru miti jedhe positionii miti jedhe argitanii wanta adda addaa miti jedhe kan gammachiisu isheenam kan ishee gammachiisus wanta na gammachiisu beetti jedhe haleluuyaa gammachuu abbaashee barteetti isheen xinnoonu arginaan wanta feestaaliin ni fidee dhufeetti fiddi haleluuyaa kana maalitti hiikna yoo hiikne ijoollummaatti hiikna bakka waan biraatti isinii galeera miti ijoollee nuunis ikkoo gaafa ijoollee turre waan baay'ee nu amaara hafuurumatti iyyuu ijoollee gaafa ta'an waan baay'ee nama amaara baay'ee fedha Waaqayyo waan tan ta'an beektu miti gaafa ijoollee ture namni hundumtu kana keessa darbeera jedhee yaada tajaajiltoonni keessumaa waggaa baay'ee tajaajiltan kana sirriitti beektu jedhee yaada kan nuun hawwinu keessaa tokko wanta ba'aa Waaqayyo nurra hin keenye baachuudha baay'ee fakkeenyaaf ituu raajiin ta'in raajii ta'uudha baay'ee isinii galeera miti akka raajii of gochuudha bakka isinii galeera Waaqayyo wangeelawummaaf nama waame akka raajii ta'u isinii galeera barbaaduudha wanta Waaqayyoon barbaadin Waaqayyo garuu parbaziitti nuumee qaba akkaniin jechaa jiru parbaziitti isin nuumeef Waaqayyo isin jiraachisuudha ameen iddoo malee gaafa dhaabbattanii hin toltaniidha isin irraan bareeduudha isinii galeera bakka Daawit yaadattu miti Daawit gaafa lola Gooliyaaditti gaafa ba'e yaadattu miti bakka nama tokko dhibame Gooliyaad namni jedhamu kun guyyaa 39 loltuutti miti baay'ee kan inni fokkore Waaqayyotti fokkore baay'ee isinii galeera miti Waaqa Israa'elitti fokkore maal jedhee kottaame isti wanti tokko ulfinaa argatu asitti yoon isin mo'e manaamun jedha eenyutti fokkore yeroo hundumaa saba Israa'elitti saba nanna qabateetti namni nanna hin qabanne namni kakuu hin qabne nanna qabachuun kakuudha mitiire kakuu Waaqayyo wajjin olii galuudha mitiire yeroos haleluuyaa
namni naannan qabanne namni waan tokko bakka antiniin jennee dhufe saba waaqayyootti fokkora እና guyyaa 39 gurri saba loltoota sana kana dhageera guyyaa tokko namni dibataa tokko dhufe namni daawit jedham parpazii isaa nama beeku haleluuyaa parpazii isaa nama beeku tiksuu nama danda'u waaqayyo wanta godhu nama godhu waaqayyo nama gammachiisu mee nama waaqayyoon gammachiisu jedhame nama waaqayyoon gammachiisu mee stime gaafa guddan booddeen dubbadhee fixacha eshi akkas godhe deeme maaltu ta'aa jira dan akkamitti maqaa waaqayyo arrabsama singidduutti annan lola jedhee gaafa ba'u wanta kan saan taane fuudhee hin baane baay'ee itti keenya deemsa dhawwee haleluuyaa itti bareedu baay'ee hin bareedu waaqayyo lafa sin dhaabe dhaabbachuun isiniif haa ta'u ameen jedhame isinii galaa jirra walii galaa jirra haleluuyaa lafa waaqayyo nu dhaabe waaqayyo wanta nutti uwwiseen ba'uun nuuf haa ta'u parpazii keenya galmaan ga'uudhaaf akka namaa ta'u miti akka waaqayyotti nu uume ta'u sagal gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa kadhannaa barsiise akkas jedhaa kadhadhaa jedhe fedhii kee inni waaqarraa haleluuyaa akkasuma nurratti ta'uudhaan baay'ee nurratti ta'u lafarratti ta'u gaafa jennee kadhannu har'as kadhannaan keenya tokkodha innis wanta waaqayyo nutti laanne gochoo son taane wanta waaqayyo nutti laate sanaan kallattii man nutti laate sanaan raawwachuudha ameen maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u kanaaf iyyuu namichi kun daawit namni jedhamu kun isa kan saati isa mootiin itti kaa'e sibiila argitanii sibiilli du'a nama oolchu isinii galeera miti gooliyaadinni sibiila guutuu uffate iyyuu kiftati xinnoo banameeni du'a nama oolchu እና lakki an kanan barree jedhee ofirraa kaa'e praise god hin barreen kana kanaafidha waynii sunfaas nuun kanan barree jedhan nuun kan gammachiisnu waan tokko qabna innis waaqayyoon gammachiifna nuun jedhan kan gammachiisnu waan tokkodha mee isiniin eebbisa ameen jedhaa manni keessan waaqayyoon gammachiisu elaa parpazii nuun itti waamamne karoorri keenya waaqayyo investimentii guddaa hojjeteera investimentii guddaa mootummaan hojii constructionii rakkatiin hojjechaa tureef mootummaan yeroo baay'ee yeroon itti hojii jalqabe immoo yeroo gaariin turre baay'ee yeroo gaariin turre jechuun hojii guddaan kan inni jiru gara baadiyyaarradha jechuun warra hojjettoota fireeshii akka koo ta'aniif warra construction injineroota guguddoodhaaf magaalaa jira fooqii guguddaan wanti guguddaan magaalaa jiyuu jira nuuf garuu reefuma eebbifamnee baane warra guguddaa wajjin morkachuu hin dandeenyu nuun gooxiin jedha iimaaxaa narkaa badduu maqaan koo waan nuun keessa ture iimaaxaadhaan gurmoofne waldaa shakiiraa mo'aaf ittafaa jedhaman tokko isinii galeera isaan tadaraajjaane namni akka ittiin hojjetan jirtu iimaaxaa keessa namni hojjete jira hin jiru ituun gurmaa'een dhuftani waaqayyo isin baaseera isuma dhugaan isiniin jira gaafa hojiitti baane construction engineering gatiin baradhee fi akka ittiin gurmoofne hojii hojjenna ture እና እንደውም ናና ነቀምቴት hojii baay'een hojjenne gara dambi doollootti naannoo hojjedhe haleluuyaa isinii galeeraa waan hin jechuu barbaade gara dambi doollootti hojjedhe isuma dhugaati naana qellam wallaggaa keessa deemee achi deemee gara baabboo gambeelfaa deemeen hojjechaa ture እና buufata fayyaa ijaarra ture gaafa buufata fayyaa ijaaru mootummaan amanee birrii nutti gadhiisa al tokko namoonni tokko gatii al tokko dhuguma immoo jeequmsis gatii jiruuf investimentii mootummaan dhangalaas indoom kan mootummaa caalaa hojii nuun hojjechaa turre kan gargaarsa USAID dhaan dhufudha yeroo baay'ee nuun kan hojjennu baay'inaan koobiliin faa kan hojjetamaa ture baay'inaan buufati fayyaa faa kan hojjetamaa ture gargaarsa Ameerikaan gochaa turteenidha waaqayyo Ameerikaa eebbisu mee ameen jedhaa biyya keessa jirtan eebbisu dhugumaan isiniin jedha isaan jechuun beekna baqa diizaayinii isaas gaafa nuu dhufu USAID ምናምን jedha bajetii isaas achii gadhiifama yoo isaan gadhiisan malee nuun hojichan hojjennu turre akkas ture እና gaafa hojichi dhufu hojicha fuunee investimentii guddaadha saba baay'ee gargaara namni tokko garuu gaafa jeequmsi faa ka'u baqa birriitti fudhatanii badu isinii galeera
birritii fudhatanii badu. Al tokko tokko rakkoon inni uumama dhugaama isaa dubbachuudha. Rakkoo irraa kan keetuun hojjetamini nafa. Garuu ilaa mootummaan gadhiiseera. Indoo mootummaa sachii duwwaa miti. Mootummaan biyya kanaayyuu gadhiiseera. Maal akka ta'uuf investimentii sun akka hojiirra ooluuf. Waaqayyo akkuma kan investimentii guddaa tokko hojjete. Investimentii maali? Waaqaaf samii walitti araarsu. Ameen jedhame. Haleluuyaa. Investimentii akkamii? Nama ga'aan taane nama ga'aa kan godhu. Nama ulfina hin qabne ulfina kan itti godhu. Nama simboo hin qabne abbaa wajjiniin kan walitti araarsu. Indoom hafuurattiin abbaa jennee waamman kan nu keessa kaa'e. Faarfannaa irratti faarfatamaa oole. Faarfannaa sin faarfatan dinqii ture baay'ee. Waaqayyo sun eebbisu. Suma dhugaati har'a calaqqisaa jirtu baay'ee. Suma dhugaati. Baay'ee faarfannaa dinqiidha. Nama sirriitti dhaggeeffate yoo jiraate faarfannaa eebbifamedha. Dhugaama isaa dubbachuuf. Kanarraan bu'ina dabala. Nama jechuu barbaadeni walitti fide Waaqayyo. Wanta walitti hin dhufne. Dildii tokkotu ijaarame investimentii kanaan. Dildii warra du'an gara iddoo warra jiraatootti waamaman. Ameen. Warri fagaatanii turan iddootti dhiyeeffaman. Warri kakucha keessan turre kakuutti kan isaanittiin walitti qabaman. Argitanii investimentiin kun kana hojjete gooftaan Yesuus abbaa isaa gammachiisuuf jedheeti. Fedha isaa hin deddeebine. Akkuma wayinichaati. Wayinichi anadha jedhe miti gooftaan Yesuus. Wayinichi anadha. Kanaaf jedhee wayinichi sun dhufee akkuma wayiniin cuunfame. Sinii galeera? Akkuma wayiniin cuunfamu, akkuma irra ejjetamu. Sinii galeera? Irra ejjetamaan beektu mini? Amma fooyyeera amma teknooloojiin isaa malee I think miillumaan wayidha. Inni durii jechuudha. Biyyaas bukoonfaa miillumaan bukaa ture. Daabboo suma nyaachaa turtan. Isuma tumaa ture. Ture jedhan. Sinii galeera? Akkuma kana akkas godhame. Akkuma kana cuunfame. Akkuma kana dhiigni isaa dhangala'e. Dhiigni isaa kun Waaqayyoon akkuma sila siniin jedhe Waaqayyoon cheers jedhe. Wayiniin kun Waaqayyoon gammachiise. Ameen. Ijin kuni Waaqayyoon gammachiise. Waaqayyoon nuun immoo save nu godhe. Save nu godhe. Argitanii kanaaf anfayyeera gaafa jennu ko ganaa fayyinee miti fayyineeti baay'isoo. Sinii galeera miti arganneeti aksasii arganneeti. Maaltu godhe kana yoo jettan parpaziitti dhufeef beeku. Sinii galeera gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa tsoomee guyyaa 40 tsoomee kadhate namni gaafa ba'u fatanaa tokkotu isa quunname. Maal kan jedhu yoonaaf jette yoo anaaf gajjette kanan siif kenna jennaan an parpaziin koo kanaaf hin dhufne. Maaliif jennaan du'uudhaaf hin dhufe. Ameen jedhaa. Isinii galaa jiraayi. Are we good? Isinii galeera. Parpazii isaa beeka ture. Yoo bakka beelofteettaa ittiin jedha. Argitanii? Wanta garaan isaa barbaadu hin goone. Mee hin goone dhaame? Dura bu'aan koo erga akkas godhee ani inni duukaa bu'u kana gochuu Waaqayyo ayyaana naaf baay'isu. Mala kanaaf waamamne. Kanuma isinitti himuuf dhaman. Waan biraa akkoo miti. Waan biraa miti. Ergaa biraa isaan fidna. Ergaan tokko jira bakka wangeeluma dha'u. Haleluuyaa. Ergaan keenya kanadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ergaa biraa hin qabnu. Dhugaadha. Ergaa biraa hin qabnu. Bakka gooftaan keenya inni nuun duukaa bu'u. Inni nuun faana isaa hordofnu. Inni nuun faana isaa hordofnu. Akkas gochaa ture. Nuunis akkas gochuu Waaqayyo nu haa gargaaru. Obboleessi keenya tokko ayiratti deemee barate. Ammayyoo inni gara gooftaa deemee ayiratti deemee barate. Bara ijoollummaa isaa jechuudha. Isa namni mana keenya taa'ee barate Kaasaawun kan jedhamu tokko tureera. Mana akaakaafaa taa'ee kan barate jechuudha. Kaasaawun kan jedhamu inni guddaa gatii turee fi isaa wajjiniin mana barumsaa deema. Gaafa deemu deemsi fuuldura deema. Hin qaqqabuun mitiiree fiigee fuuldura deema. Innaa deemsi isaa akka keenya miti baay'ee. Deemsi ammayyuu jechuun akkuma namicha isa fuuldura isaa deemuuti. Maaliif dudduuba isaa deemee deemsicha shaakaleera. Isinii galeera? Maal jechuu barbaadeni? Hin bare deemsicha. Dudduuba isaa deeme. Nuuni waan tokkoof waamamneerra. Dudduuba isaa deemne jireenya funaannachuu. Ameen. Deemsa baruu.
Ameen. Gooftaan keenya waan tokko godhe. Ulfinatti dhufe ulfinadha jedhee hin fudhanne. Sinii galeera. Aangootti dhufe aangoodha jedhee hin fudhanne. Indoom gooftaa Yesuusiin bakka erga akkas ta'e gooftaa goonee jechuun mootii isa goona jennaan hin baqate jedha. Mee hin baqate dhaame jalaa sokke jedha baay'ee. Jalaa sokke. Maal isiniin jechuu barbaadeen? Har'as dibata keenya dhiisnee hin deemnu. Isa Waaqayyoon gammachiisnu dhiisnee hin deemnu. Kadhannaa keenya dhiisnee hin deemnu. Bible study keenya dhiisnee hin deemnu. Waaqayyoon gammachiisuu keenya dhiisnee hin deemnu. Bakka ergaan bara ergaan yeroo kanadha baay'ee. Maaliif jennaan namni wal gammachiisuudhaaf yerootti baay'ee hojjetudha baay'ee. Sinii galeera asfeer. Al tokko dhiifama naa godhaa malee gaafuma chirchiifaa dhufuufaa iyyuu ko uffata kana itti tolaalaa minam jechaa akka uffanna maaliif jechuun gaariidhaan haleluuyaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin tajaajiluudhaaf shakkennee ba'uun nurra jira dhibbaa namaan garuu akka waaqayyo kana gochuun akkuma kana waaqayyoof isa of qopheessineerraa laata minaamin jedheen of gaafadhan baay'ee kan namaan beeku of hin beeka mitiire isuma dhugaadha akkuma kana natti bareedaa laata waaqayyo natti gammadaa laata tajaajila koo hin fudhataa laata kisuma worship teamitti koo kaleessa torbee darbee haasaa turre hin gammadaa laata waaqayyo gammachuudhaan hin fudhataa laata. Mee ameen jedhame mee kan keessan gammachuudhaan akka fudhatamuu fi waaqayyo ayyaana isiniif baay'isu. Mee ameen jedhame. Purpose keenya waan tokkodha. Innis abbaa gammachiisuudha. Warra Tasalonqeetiif Phaawulos gaafa barreessu waaqayyoon gammachiisuuf akkamitti akka jiraachuun isinirra jiru barsiifamtaniittu jedhaan. Barsiifamtaniittu maaliif waaqayyoon gammachiisuudha? Walitti qabame jireenyi keenya maal ta'a yoo jedhame walitti qabame gaafa cuunfame praise God waaqayyoon hin gammachiisa. Haleluuyaa. Gammachiisu waaqayyo mana keenyatti fagaggaa'edha. Waaqayyo jireenya keenyatti haa gammadu. Ameen. Dhugaadhaan bara baay'ee koo gammachiisneerra. Amma garuu fookasiin keenya isuma haa ta'u. Indoom ergaan keenya baranaa akkoo aarsaadha miti waa'ee aarsaadha miti aarsaasatti toluudha miti inni raanfattanii. Inni raanfanne asweera baay'ee jireenya koo hojjeteera baay'ee luqqisiin kun. Lallabni koo yoo achi keessaa ba'aa jira baay'ee. Amantanis dhiistanis yoo naannoftanii lallaban barana ijoolleettis lallabe yoo jiraate kwaayiriitti waaqayyo carraan alaatee anumatu lallaba yeroo baay'ee waaqayyoof galatu natti tola lallabuun immoo bakka asweer yeroo hundumaa na lallaba gaafa lallabu cuunfame maaloo jireenyi keessan isaa gammachiisu. Ameen. Mee akkas nuuf haa ta'u. Dhumarratti waan tokko duwwaa jedheen fixa. Akkuman sila waa'ee paastarii koo isa biyyaa kaase mucaansaa kan ishee xinnootti dallana abbaan maaliif jennaan anaan dhuftee naammattu jedha. Isumaan fuudhee galutti marmiti jedha. Isinii galeera isheen guddoonoo isatti deemtee marmiti. Argitanii? Haleluuyaa. Akkuma kana jireenyi keenya abbaa keenya gammachiisu. Ameen. Mee ameen jedhaa. Eebbi kana caaleen jiru ameen jedhaa. Waaqayyo fuula isaa namatti deebisuun eebbi guddaan hin jiru mee ameen jedhaa. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. By the way, waggaa lakkoofsisuu miti waldaa kiristaanaa keessa. Beektu miti? Waggaa amma kana tajaajileera jechuu miti. Sila waan tokko jechuuf jedhee waaqayyoof hin maxxanu jedhee hin dhiise. Dhugaama isaa isinitti himuuf. Waggaa jechuun anaaf burqaan lafa nuun itti guddanne kanaaf nun ga'u ture. Har'a dabareedhaan maayikii ol harkaa fuunee gaafa tajaajilu lafa nuun itti guddanne garuu akkas hin turre baay'isoo. Amantanis dhiistanis gadi baanee mandara caatiidha baay'isoo. Isuma dhugaatis achiippii lafa caatiin akkas gurguramu. Mana keenya warri nu taanan girgiddaa gidduu baasa. Gadi baanee akki sigaaraa naa qabsiisinu hin jedhu. Diduun hin dandeenyu. Digaa sigaaraa qabsiisnee fi geessina. Akka ittiin guddannee garuu waaqayyo akkuma mee mana baaburaatii miizana akkasitti tuttuqanii iddoo isaatti deebisan. Beektu? Akkuma kana miizana keenya deebisee iddoo isaa nu qaate malee
amantanis dhiistanis akkuma Naazreet keessaa gaariin hin baasadame ajiipiitii gaariin hin bee. Isa dhugaan isiniin jedha. Ituma mucaanni naa wajjinfaa taphatu ture koo yeroo jechuun ituun elementarii baradhu dhugaadha tun kutaa 8 hin galin waggaa 10 wayiitutti faradame. Hiriyaan kun inni wajjiniin taphattee maal jedhu safara jechuun kadhannaan harkanirra kaamee manaamni miti kan guddanne. Garuu Waaqayyo yeroo isaatti parpaziitti nu barbaadetti nu baase malee. Firoonnumti keenya iyyuu burqaaf ikkoon abjootaniin kana. Mo'aafin abjootaniin kana. Amantanis dhiistanis hiriyoonni koko dhuguma burqaatu akkas faarfataa hinaan jedhu baay'isuu. Isuma dhugaan isiniin jedha. Isinii galeera Waaqayyo gaafa isa adda baasu hin fideenas. Isinii galeera piroosesiin as fiduuyyuu Waaqayyotti akka inni fuula isaa deebisu godhe baay'isuu. Waaqayyo fagalatu. Parpazii keenyatti nu fide. Jechuun gaafani yeroon itti waan biraa shaakaluuf jedhutti Yesus Kiristoos na hidde baay'isuu. Isuma dhugaan isiniin jedha deemsa koo gaafa inni jijjiiramuun arge. Deemsi koo gaafa inni jijjiiramuun arge. Sanbata waaree booda namni cherchii deemuu hin barbaanne isinii galeera tiineejarii ta'e waggaa umrii koo 13 12 naamnitti cherchii faa deemuu hin barbaadu. Deemtaniittu nuun jedhu jennu maal barattan yoo nuun jedhan isuma gaaf tokko dhageenya dubbanna turre maal faa jennaani zimmenne dhugaadha goyyomsina turre maal barattan gaafa nuun jedhan yoo naasiin qurxummiin liqimsee manaamin jennu yeroo hundumaa liqimsaayii jedhama ture. Akkeettiin akkasituu jirnu isuma dhugaati. Waaqayyo nu bute ofiisaatti. Hiriyoota koo wajjiniin dhugaan ila warri durri kwaayirii keessa taa'anii aan kwaayirii manaamni ijoollummaa kootti hin beeku. Kwaayirii keessa warri ta'an yeroo hundumaa isaan bukkee dhaabbachuu kootti ofiin konnana yookaan ofiin ceephaa isaanii wajjiniin dhugaa malisiin jira baay'isee. Gaafan xinnoo turee garuu iddoon wal jijjiire beektu. Jireenyi koo inuma shift ta'e akkas gore. Waaree booddee amma fakkeenyaaf sanbata ganam waldaa deemnee waaree booddee aanneeffataa jedhamu hin taa'ama hin taphatama. Gaafa sana isin dhibaa isuma dhugaati. Hiriyoonni koo hundumtuu deemanii fataa gaafa jedhan cherchii dheebochuun jalqabe. Ganama cherchii deeme waaree booddees cherchiin deema. Parpasiisaatti na fide beektu isuma dhugaati. Erga gaafa ofii koo deeme barumsa barachuun barbaada jedhee namni koo dhugaadha. Ana duwwaadha ijoollee gartuu nama 30 maal taanee baranne gaafa deemne ana qofaa kootu hiriyaan qabu tureechi keessa. Maaliif jennaan hiriyoonni koo warri durri illee fakkeenya naaf ta'anii kwaayirii faarfatan waan biraa faarfachaa jiru. Isinii galeera isuma dhugaati biizii ta'aniiru waan biraatti. Waaqayyo akkitiin eddana baafate lakka nan ture kunoo Waaqayyo fagalatu dhugaadha. Gaafa dhufummoo Waaqayyo na gargaaree paastaroota gaggaarii qaban ture isaanis nu kadhatu turanii hin baranna turre achi tajaajilatti baane waggaa 2 booddee tajaajiluun jalqabe. Gara waggaa 16 manaamni tajaajileera. Umrii koo garuu hin dubbadhu. Isuma dhugaan isin jedha. Kutaa 9 kaasee amman yuunivarsiitii baradhutti yuunivarsiitii gaafan filadhe illee waldaa koo tajaajilaan baradha jedhee naqamtumaan guutee baay'isuu. Waaqayyos achuma naalaati. Achuma taa'ee tajaajila galgala cherchiin jira baay'isuu. Akkeetti tajaajila akkeettiin itti fufu. Maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Parpasiisaatti nu tuttuqee kiiloon keenya ilaasitti baastu nuun jedhe. Akkuma mana baaburaatii yaadattu isa durii xaaxaa isa godhan akkas rurrukutanii iddootti gaggashan iddootti nu gashate Yesuus. Erga iddootti na gashate waan tokko immoo narraa barbaade beektu tajaajilli koo hin gammachiisaayii. Isiniin ameen jechiifachuuf miti. Dhugaadha isin bukkeedhaaf isin durra dhaabbachuuf miti. Inni dubbadhu kun garuu inni gammachiisaanii jiraayi. Aarsaa jiraataa ta'eeraayi. Ameen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Phaawulos ikkoo warra Roomeetiin aarsaa jiraataa godhaati jedhaa miti. Nenna keessan wanta hundumaa keessan tajaajilli keessan urgaa'aa jiraa'oo.
akkuma waynii sana hindi daa'u wanta bira diduun nuuf haa ta'u. Mee diduun nuuf haa ta'u. Qibaateen tiche aleedam. Akkuma waynii kana dhadhaa ejersaa kana dibata koo dhiise hin deemu. Ameen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Parpazii keenyaaf Waaqayyo nuuna jiraachisu. Humna nuuf haa laatu. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkuma waynichi anadha jedhee anaaf jedhee cuunfame abbaadhaan chiirsi jedhee nuun jireenya nuuf laate akkuma kan jireenyi keenya abbaa gammachiisu. Dhugaadha yeroo keenyatu baay'ee deemee anis yerootti kadhannee fixnu turre irra darbeen intinii jechaan jira. Yaada koo isaan dubbachuuf jedhe baay'ee isaa ittiin buune dhugaama isaa dubbachuuf yaada koo hin fixne garuu akkasiniin jedhee hin fixa. Turuun keenya gammachiisuutti guddachuufidha. Ameen. Waldaa keessa waggaa 30 tajaajile naan hin jedhin. Jedhi garuu karaltii biraatiin naan hin jedhin. Sinii galeera fakkeenya tokkoon dhiyoo kana dhagee piroofeesarii tokkotu waggaa tokkotti du'e jedhan. Akkamitti namnoo waggaa 20 wayi baratee piroofeesarummaaf yuus riisarchii meeqa hojjetee akkamitti namni waggaa tokkotti du'a jennaan parpazii jiraatee fi waggaa tokko duwwaa jiraatee jedhan. Gaafa barsiisan natti tole garuu barumsichi wayyoo na jechisiise. Namni waggaa 50 darbatamii waggaa tokko jiraate jedhan. Maaliif jennaan parpaziitti uumame waggaa tokko duwwaa hojjete jedhan. Sinii galeera akkas hin ta'in umuriin keenya bubbuluun keenya keessa tutturuun keenya gooftaa gammachiisuudhaaf haa ta'u. Ameen.